wabii mudate na mudate beeka saraaha yoo dhugaa dubbanne maali yoo jettanii namni gaafa hamilee kee cabsuuf deemu gaafa icciitii kee dubbachuuf deemu akkuma gurbichi jedhetti waggaa kana yoo kan yaadatan ta'e YouTube kiyya guddicha irratti akkuma isatti dhaadate kana gurbaan sanoon dubartii inni dhiira jiru natti dhaadataa ture yoo ani viidiyoo kana si harkaan cobsiisinaan jechaa ture hiriyaa isallee natti ergaa ture jechuudha achuma gaafan kana biyya arabaa jiraadha yoo ka yaadatan ta'e mucaasan waliin hinaasuuf nagaruu keessan namni gaafi ciitiin isaa bahuuf deemu gaafi ciitii isaa gad baasuuf xanxansitu lafa jala akkana godhata jechuudha lafa jala kirkira tokkofa waan biraas hin godhu YouTube ma keessan sirratti ogorsiisuu fedha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtu naga keessan fayya keessan jechaan illee naga godha alhamdulillah galata rabbi video kiyya like godha share godha subscribe godha har amootu yoo video nani qabadde isini deebi'ee akkuma YouTube wabii dhageeffadhe irratti an video nama maxxansu nan sodaa dargaggeessanii jechuudha akkuma wabiitti amma dhaadatame kana dhimmi wabiitti dhaadatamee fillee waliin haasofna jechuudha akkasumatti natti dhaadataa ture jechuudha namni sun YouTuber guddaadha yoo kan yaadatan ta'e YouTube kiyya guddaa irratti isa na jala badhisan irratti maal jedhee ture namichi akkuma kana ani video isaatu gad hin dhiibne intro isaa suura isaa gubbichaan fudhadhe dhugaan isin jedha gaafa kana dhufee natti koomentii dhufee barreessee yoo ati video kanan kaasin waan ani si godhun agarte YouTube kan sirratti gugubsiisi sirratti cubsiisi inni jechuudha mataa isaatiin jiraatuun inni anak isaa garuu YouTube hin jiraatu inni garuu mataa isaatiin YouTube hin jiraatu YouTube illee jiraachuun beeka hojiidha garuu mootu gurbaan sun jechuudha nama ani bakka guddaadhaan eegu dhugumaan isiniin jedha keessa lintiqoo waliin haasofna hanga tokko baay'ee walitti dhiyaanna bakka salaama rabbi waliin jenna garuu immoo waan fedhes ta'u deemne biyya tokko keessa rabbi nu jiraachise subhanallah biyya tokko keessa ganda tokko keessas ta'u baatu biyya tokko keessa jiraan namni magaalaa takka dhaqan fakkeenyaaf magaalaa takka dhaqan rabbiin akkasuma oofee walitti nu fiduu danda'a hin beekamu kana dhiisee namni akkamitti lakkii yoo namni barsuuta yoo wal gaafate dhaadannoo akkuma gurbaa kanatti dhaadatanitti natti sanarratti gizeessan ani immoo viidiyoo san hin kaafne viidiyoo isaa deebi'ee hojjedheetu hin beeku nama saniif du'a malee hamma ammaatitti jechuudha wallahi billah nama saniif afaan kee ramadaan miti erga gaafsaniiti gurbaan keessan dhufe mootuyyuu dhufee seerumaa kabajamaa nama adaba qabu gurbichi isaa wajjin immoo nama jabaadha yaada qaba bilchaataadha sammuun isaa akka isaa san waan argee laaqu akka isaa san bakka fudhaniin seenu akka isaa san bakka hin jiraa miti inni waa hedduu dubbate jechuudha waa hedduu dubbate otoo gizee san qaaman kan argu ta'e najjeessee nafannise YouTubein kun hin gubataa bara waan xiqqoofu sirratti gubataa ture ijoollee subscribe kuma meeqatu irratti gubaa jira yoo argaa jirtan ta'ani angaruu yeroo sanitti jechuudha akkamitti namni ufi otoo sabab biraati anamma wabii irra laalu odoo intala san irraa aaye sumayaa laalu baateyyuu hinga sababni sallee hamma fedhes ta'u isaaf nama kenna fi yaaddi jedhee yaadu isin garuu nama gaarii ani akka kootitti sumayaan jechuudha ishee tuquun barbaanne garuu wan namni tokko otoo nama tokko eedu bakka tokkoon odoo eedu gaafa icciitii isaa san baaftu baay'ee tokko bakka ana malee lafa kana wanni ni siquutu waan biraa miti bar ati yoo video isaa gadin dhiisi yoo intro isaa san fakkeenyaaf ani kakaasu taate wabii nama fakkeenyaaf video isii san deebisee maxxanse lamaffaa kaasu fuudhisaa sa'aatii 24 itti fudhatte garuu isii sirriidha YouTube irratti uf eeggannoo godhaa boleeyyan kee sababni isaallee warroon YouTube dallade video ijoollee YouTube dalladaniif buusanii gadhiisu rakkisaan namni fides sirraa gubsiisa sirratti cobsisiisa mucaa dhiyoo kana yoo beeytan irratti oggoran jechuudha harkaa godhanii jiru irraa jalaa cubuu fudhatan jarana namni kenna maaliif eshi isiin nama kenna miti dhiisa dhimmi isiin akkas gootee fi tokkoffaa wabiin waa'ee Ayyuu yeroo hunda ni haasaa okay sababa saniin illi kooftee tokkoffaan sani akkamitti Ayyuu kana Umar achi fedee ka jedhu sani lammaffaa immoo maam tumtumame Umar jechuudha Umar hin tumame Umarii fi Sumayyaan hiriyaa turan icciitii waliiti namni bar fakkeenyaaf wabiin Ayyuun jaalataa miti waan Ayyuu jaalatuuf Ayyuu irraa dubbate Sumayyaan illee
waan Umar jaalatu akkam Umar miidhanii viidiyoo kee irratti hojjeta ka jettu illikii yookiin immoo tarkaanfii YouTube irratti gubsiisu irratti fudhatte viidiyoon sun immoo YouTube immoo viidiyoon sun gaafa ka isii ta'e YouTube irratti guba kana sadaffaa immoo wabiin waa'ee Ayii keessa yeroo hundumaa namni gali jedha namni kun sammuun isaa akkam akka ta'e bichaa hin beekan micayyoo tana akkasii maal gochu kana immoo dogongora mataa keetiiti tokkoffaa ati sumayaa Ayii mataa isheetiin seerattee jirti waa biyyoo dhugaa dubbanne bakka erga si gante maalumaaf waa ishii dubbataa oola maali jaalalli akkana eshaade soni qabaa jedha obboleeyyan kiyyo nama tokko erga si jibbee dhugaa dubbanna dhuguma saraaha yaa dubbanna namni tokko erga nama jibbee maaliif waa'ee isaa kaasaa deeman haqi of keessa haqamuun hin danda'amu dubartii hedduutu jira bar gaafii dhiyoo kan ijoolleen interview gootee irratti illee namni Saayidoo fi Wabiin hiriyaa turan harka qabanii naan deeman jette si waggaa 4 yookiin 3 wajji jiraatterra isa guyyaa takka yookiin 2 hiriyaallee ta'u Saayidoon nama biyya kana keessa ture miti yeroo isheen odeessitu yeroo gizee ijoollummaa isii namni gizee ijoollummaa isiitti abbaa fedhe duukaayyo biyya isaa ganda isaa keessatti ni taphata darbee jira erga sun darbee ka'ee har'allee Wabiin oluma deebi'e asuma deebi'e waa'ee ishee haasaa sa'aatii 24 kana waa'ee isii haasaa jedhanii billaa Aleeksaa moo keetuuf jiite tokkoffaa Ramadaana qabda Ramadaani keetu gaafa guyyarraa niyyaa isii godhaa oltu si harkaa bada abboleessa kee Sumayyaan rakkoo viidiyoo odoon taane rakkoo dhimma ati waa'ee Ayii dubbatte Umar akkamitti achi fida Sumayyaa ka jettetu si gubsiisiisuuf deema YouTube kee kaasi Sumayyaa of jala dhalaa meeqatu si barbaada guyyarraa juruu kee jiraadhu bayi waa'ee Sumayyaa keessallee Sumayyaallee gaafa kana gaafatti waa'ee isii haasaa deemtu abbaan manaa isiisu miira keessa galaa deema dhiirri tokko gaaf dubartii takka dhiirri leellisaa oolu shakkiitu xuumama isin magaalaa tokko keessa jiraattu inni magaalaa biraa keessa jiraata Yaman illee jiraatu baatu sana yoo hin jiraatin Finfinnee jiraatuu danda'a kana jedhu Wabii kiyya ati saraaha wannan isin dhaamu akka dubartii takkaatti akka beekumsa kiyyaatti erga si jibbite erga si dhiiftee deemte waa'ee Sumayyaa dhimma si kaasisiisuun qabu sababa waa'ee Ayii dhimma si kaasisu maaltu jira maaltu YouTube kee fiduu gubuu danda'a sababa kana obboleessa kiyya beeyteetiin hin deemta akka isheen himoontu dhuguma hin feetu ani fakkeenyaaf Wabiin nama odoo waa'ee isaa haasaftee Ayiin fedha Sumayyaalleen odoo namni Saayidoo waa'ee isii haasee fedha yookiin immoo Umarin jaalatee feeti atillee immoo akka Sumayyaatti odoo Umarin jaalatee feeti utoo atiif Umar hiriyaa taatanii waa tokko wanni Sumayyaan sirratti gubsiiftu hin jiru yookiin immoo waa'ee sanuu odoo calliftee wanni sirratti gubsiiftu hin jiru maal hiriyoonni Saayidoo yuutubaroota hedduutu jira ka dubbatee jira simatu xen jedha malee maaltu si galcha ani le waa'ee namaa keessa astaghfirullah yaa rabbina dhiis hammuma aare san hunda ta'ee isin jechuun barbaada obboleeyyan kee viidiyoo kana deemuudhaaf erga kana yeroo akkana laalu viidiyoon Wabii na bira ga'e gaafa laalu seenaatii yasan ta gaafa ta'ee san ka gaafa gurbaan sirratti guba YouTube naan jedhee san dhugaa rabbii isiniin jedha deemuudhaaf ka'e dhugaa rabbii isiniin jedha santu na dura dhufe akkuma ani gubadhe sanitti inni sin gubataa beeka yaada callisa malee akkamitti nama tokko irratti viidiyoo guban YouTube kana gubuuf deemti yookiin ji'a 3 yookiin ji'a 6 ogguruu dandeetti viidiyoo YouTube kana intalli kun kanaaf Wabii kiyya Ayiillee Sumayyaallee gara tokkotti jiruu keeraaha jiraadhu bayina majala warroon YouTube dalaydan immoo tuyyuu of eeggannoo cimaa godha sababiin isaa lemaanni YouTube nama gaaf qottanii gadhiiftan namni nama rafeen bulu keessattuu ijoolleen xixiqqoo irreef dhufaa jirta warra akka kenna kun of eeggannoo godha warri TikTok irraa guftan TikTok keessanii isinin jechuu barbaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaannaa tura Ramadaanni guyyaa kurnaffaa baay'ee bareedaadha gara magaalaa imaluuf deemna nagaatti wal argaan immoo yookiin maaltu beeku garatti saniin wal arguu deemna